kabajamtootaa fi hordoftoota gadaa diijitaal miidiyaa bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa dhaqqabu isiniin jedha. Egaa kutaa lammaffaa irratti seenaa dhibaa mata duree himadda jira awwaalan jedhu qabannee isinii dhiyaannee turre. Seenaa isaa xiqqoo isin yaadachiisuudhaaf kutaa lammaffaa dhibaan haadha yookiin aadde Qananii dhageeffatee qalbii isaatti deebi'ee gorsa obboleeyyan isaa dhaga'ee gosa isaa araarfatee biyya isaa jaalatee safuuf safeeffannaa hawaasa isaa dhageeffachuudhaaf filannoon godhane kan inni filannoo godhate biyya ormaatti baduudhaan biyya ormaa filannoo godhatee bifa sanaan ammoo jireenya isaa gaggeeffachuudhaaf murteessee akkuma garaa isaa biyya ormaa tokko ga'ee jira. Deemsa waggaa tokko olii erga imaleetii egaa biyya tokko ga'ee jira. Biyya kana keessattis qabeenya horatee bultii ijaarratee jira. Haa ta'u malee yeroo muraasa keessatti wanti addaa tokko isa mudatee jira. Isa kan ammoo qabannee kutaa lammaffaa irraa gara kutaa sadaffaatti waan ceenee kutaa sadaffaa irratti isinii dhiyaanna. Egaa dhibaan jireenya isaa bultii ijaarrate kanatti gammachuudhaan jiraatamoo hin jiraatu. Akkasuma ammoo qabeenya horate kan ammoo lammummaa argatee qabeenya horate kanatti abbummaa isaas horatee ittiin jiraatee bulamoo hin buluun kutaa sadaffaa kan armaan gadii akka armaan gaditti kan isinii dhiyeessinu ta'a. Nu wajjin tura. Dhibaan erga bultii ijaarrate amala haadha manaa isaa kanatti baay'ee waan dallane fakkaata. Akkuma lafti dhiyaa baruun amalli haadha manaa dhibaa kunis raajii uumaa dhufe. Dhibaanis amala ishiin agarsiisaa jirtu kanattis baay'ee waan dallane fakkaata. Yoo feete halkan baatee bultee deebite, yoo feete ganama baatee galgala waarii yeroo irbaanni dhufu galti. Egaa itti dubbatee ishee amansiisuufis afaan baay'ee waliin dhageeffatan. Bultii ijaarratee waliin haa jiraatanii malee aadaa tokkos hin qaban. Waliin jiraatanii afaan tokkoon dubbatan. Egaa haati manaa dhibaa kun jireenya kana kan eegalteef isa irratti sanyii yookiin jaalallee biraa waan baafatteef. Egaa dhibaan haalota yookiin amaloota ishiin agarsiisaa jirtu kanattis waan tokkotu isa goyyoomsa. Egaa lafti dhihaa akkuma bari'uun amaloonni haadha manaa fi isa gargar baasan ishee irraayis isarraayis mul'ataa dhufe. Egaa haati manaa dhibaa kun alarraa jireenya jaalala biraa waan eegalteef waan isa dhageeffataa jirtu hin fakkaatu. Yoo feete ganama baatee guyyaa lama ooltee galti. Akkanumaan ammoo torbaan gaagalti. Ishees gaafatee waan waliin dubbataniif yaada wal jijjiiruudhaaf afaan waliin dhageeffatan. Aadaa tokkos hin qaban. Innis kana afaan qabatee yaa raajii biyya ormaa jechuun yaada aadde Qananiin gorsaa turte waan amma qalbeeffataa dhufe fakkaata. Haa ta'u malee waggaa hedduu waan deemee miilaan biyyaa baheef yerootti yookiin akka laayyootti biyya ofitti deebi'aan waan danda'amuu miti. Kanaafuu biyya ormaa kana filatee haadha manaa afaan koo barsiisaanis aadaa biyya saniitii waan hin danda'amneef callisuuf furmaata godhate. Amala haati manaa isaa jijjiiraa dhufte kanaan dallansuu guyyaa tokko agarsiisuudhaan bifatti jijjiirate. Haati manaas bifatti jijjiirachuu kanaan gammachuu isee agarsiifattee loon kana qabeenya kanas gargar qoodamuuf furmaata waan godhatteef gara warra ishii deemte. Warra ishii erga deemteetii qeerroowwan filattee loon isaa jalaa hachisiiftee kanneen muraasa ta'an hambiftee fi sanyii yookiin jaalala biraa eegalte sanaan bultii ijaarratte. Dhibaanis waan tokko murteesse. Mana murtii biyya ormaa san abukaatoo bitachuudhaan himachuudhaaf dirqame. Egaa kabajamoo abbaa murtii an biyya biraatii dhufee jireenya idilee asitti eegalee waggoota ta'eef jiraachuu eegalee jira. Akkasuma immoo bultii ijaarradhee loonis horadhee qabeenya tokko harkaa qaba. Waan ta'ame tokkotu na mudate. Namni akkana jedhamu haadha manaa koo fudhatee qabeenya koos na jalaa saamee jira. Kanaafuu akkamitti abbaa manaa tokko jalaa haati manaa osoo hayyama mana murtiitiin gargar bahiinsi uumamnee fudhachuu danda'a. Kanaaf murtee haqaa isinirraa barbaada jechuudhaan mana murtiidhaaf yaada akkana jedhu dhiyeessa. Haa ta'u malee aadaa keessanis baruuf yaalii taasisaa jira. Qabeenya soradhee waan namni tokko qabaachuu qabu godhataa jira. Akkasuma bultii ijaarradhee aadaa biyya kanas haa wallaalu malee aadaa biyya kanas baruuf yaalii taasisaa jira. Haati manaa koo erga gana biraa deemteetii torbaan lama lakkoofsistee jirti. Qabeenya koos na jalaa saamtee abbaa warraa osoo naan gargar bahiinsa hin uumne yookiin wal hiikkaan seera qabeessa osoo anaaf gidduu isheetti hin taasifamne abbaa warraa biraa wajjin gaa'ela raawwattee jirti. Kun ammoo akka aadaa keessanitti
waan dandamu natti hin fakkaatu. Maaliifuu an murtee haqaa waan isinirraa barbaaduuf yaada keessoo koo kana isinii dhiyeesse. Kanaafuu isinis yaada murtee haqaa akka naa dabarsitaniif abdii guutuun qaba jedhee erga xumuree abbaan murtiis yaada bifa armaan gadiitiin dhiyeesse. Egaa kabajamoo abbaa dhimmaa yaada keessa dhageenyee jirra. Daqiiqaa muraasa nu obsiitii dhimma kee kana erga qoranneetiin murtee si dabarsinaa jedhaniin. Egaa daqiiqaan jedhanis erga gaheetii abbaa dhimmaa yookiin dhibaa ol seensisan abbaan murtiis yaada bifa kanaan dhiyeesseef. Yaa abbaa dhimmaa ati biyya ormaati as dhufte afaan keenyas hin beektu aadaa keenyas hin beektu yoo maal jettu dubara biyya keenyaa wajjin gaa'ela raawwatta kun yakka. Kanaaf ammoo yakka kanaaf si adabuu hin dandeenyu. Filannoo ishiitiin abbaa warraa filachuun akka aadaa keenyatti nama biyya ishii filattee gaa'ela wajjin raawwattee jireenya ishee galtee jirti. Kanaafuu inuma himatamaa kan ta'u qabu si malee aadaa biyya keenyaa kan cabsisii himatamaa kan ta'u si malee ishii miti. Kanaafuu ati yakkamaadha. Yakka keetiif si adabuu hin dandeenyu nu biraa deemuu dandeesse jedhaniin. Obbo Dhibaanis murtee mana murtiin dabarsee kanatti gadduudhaan filannoo biraa waan hin qabneef imimmaan isaa lolaasaa yaada adda qananiin haati isaa dabarsaa fi turte yaadataa filannoon isaa boo'icha ta'ee furmaata dhabe. Akkuma furmaata dhabee loon muraasa qabutti deebi'ee mana yookiin goojjoo ijaarate keessa ciisee bubbulee gal akkuma bubbulaa dhufeen dhukkubsate. Dhukkubsachuu isaa kanas ollaan haadha dhaganii malee namni isa yaaluuf fedhii qabus hin argamne. Guyyaa tokko sagalee ol qabee waan iyya fakkaata. Iyya isaa kanaan ollaan yeroo ba'u yaa biyya an dhukkubsadhee jira afaan kootis dhaga'uu dhiisuu dandeessan. Ani kan barbaadu qabeenyuma qabu kana gurgurtanii akka na yaaltan erga na yaaltaniiti qabeenya hafteen fudhattan ana immoo gara biyya koo deebi'uuf furmaata biraa waan hin qabneef gara biyya kooti deebi'uuf fedhii guddaa qaba. Kanaafuu na yaaluu dandeessanii jedhee warra ollaa kanaaf dhiyeesse. Warra ollaa afaan isaa kanas dhaga'uu haa baatanii malee yaadaan qalbii isaa waan hubatanii yaada isaa gochaan dabarsaa jiru kana dhaganii jiru. Kanaaf jedhanii waan tokko murteessan. Alabaanis mari'atan maal goona namni kun nama afaan keenya dhageenye nama aadaa keenya hin beekne garuu qabeenya erga dhufee horatee jira haadha manaas godhatee amala isaatiif haati manaa isa biraa deemtee nama biraa wajjin gaa'ela raawwattee jirti maalaa murteessinu jedhanii wal gaafatan. Isaan keessaa inni tokko waa jedhee ergaa dabarse afaan isaaniitiin akkana jechuudhaan dabarse namni kun nama aadaa keenya hin beekne. Hadha yoo duubaate boru duusi ba'aa nuti ta'a. Kanaafuu hadhuma haa awwaalluu jedhani. Egaa dhibaan yeroo kanatti lubbuun keessa jira. Himan didaa jira awwaalanii mammaaka Oromoos kanaa wal qabata. Egaa hawaasni biyya saniis baatanii dhibaa osoo lubbuun jiru qe'ee isaaniirraa fageessanii bosona tokko keessatti gatuudhaan ergasii ammoo boolla qotanii awwaalan. Himan didaa jira awwaalan Oromoon kan mammaakeefis kanuma kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Miidiyaa. Egaa mammaaksi kun seenaa kanaan akka ol fakkaatee waa hedduurraa barattina abdii guutuu qabna. Torbaan jaalalaa isin haa ta'u galatoomaa horaa bulaa deebanaa isin.